barbaadu yeroo baay'ee namoonni hedduun jaalala keessatti baay'ee miidhamu tooftaawwan ittiin miidhama jaalalaa keessaa baanuu ja'an isinitti himaa obsaan akkasiin na dhaggeeffattan abdii guddaan qabaa jechuudha. Namoonni YouTube koof haaraa taatan YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee comment like gochuu hin dagatinaa. Akkamitti dogoggora yookiis akkamitti miidhama jaalalaa keessaa baanaa inni jalqabaa yookiis tokkoffaan eeyyama ofii kennuudhaan waa'ee wanta sanaa gadduu yookiis bo'uu yookiis aaruu. Fakkeenyaaf eeyyamaan gadduudhaa fi dirqama gadduun tokko miti. Eeyyamaan bo'uudhaa fi dirqamaan bo'uun tokko miti. Eeyyama keenya eeyyama of ilaannee gadduun eeyyama of ilaannee bo'uun baay'ee murteessaadha jaalala keessa jechuudha. Tooftaan inni lammaffaanii eeggannaa ofii keenyaa gochuudha yookiis kunuunsa ofii keenyaa gochuudha. Yeroon jaalala keessatti hiriyaa ofii dhaban yeroo hunda gararraatti baay'ee hammaataa fi baay'ee rakkisaa ta'edha. Yeroo kanatti of eeggannaa hin goone yoo ta'e miidhama hin taane keessa galuu dandeenya. Yeroo sanatti tokkoffaa miira keenya sirriitti eeggachuu qabna. Lammaffaa fiizikaala keenya sirriitti eeggachuu qabna. Inni sadaffaa sammuu keenya illee sirriitti eeggachuu qabna. Akkuma argitan fiilmiiwwanii fi diraamaawwan adda addaa irratti yoo argitan gaafa hiriyaa isaanii baay'ee jaallatan tokko wajjin wal dhaban maal godhuu hatattamaan naqanii hoteela seenanii dhugaatii dhuguu alkoolii dhuguudhaan rakkinicha irraanfachuu danda'u. Inni suni yeroo sanaaf si irraanfachiisa malee bultee kaatee garuu waa'ee jaalala sanaa ganamaa yaaduun kee hin hafu jechuudha. Kanaaf immoo yeroo sanatti ermijaa ofirratti fudhachuu yookiis murtoo ofirratti fudhachuu waan dandeenyuuf yeroo sanatti eeggannaa guddaa gochuu nu barbaachisa. Inni sadaffaanii gargaarsa barbaaduudha. Fakkeenyaaf ogeessota xiinsammuu namoota kaawunsilarii kennan dhimma jaalalaa irratti namoota hojjetan mariisisuu isaanii wajjin haasa'uudha jechuudha. Isaanii wajjin haasa'uun isaanii mariisisuun faayidaan isaanii guddaan maal yoo jettanii inni guddaanii gorsa ogummaa nu kennu waan ta'eef gorsi ogummaas immoo hunduma keenya yeroo itti baay'ee fayyaduudha jechuudha. Kanaaf ogeessaaf bilbilee ogeessa barbaannee haasofsiisuun furmaata isa sadaffaadha. Inni arfaffaanii daangaa kaa'uudha. Eenyu wajjin hiriyaa kee si dhiisee deeme yookiis si dhiistee deemte wajjin daangaa kaa'uutu sirra jiraata. Kana jechuun nama sanaa wajjin abadan wal arguu dhiisuu, daandii inni irra deemturra deemuu dhiisuu, kallattii kamiiyyuu bilbiluu dhiisuu, meesajii barreessuu dhiisuu, nama sanaa wajjin kontaaktii gochuu dhiisuudha. Sooshaal miidiyaa irraallee nama sana foloo gochuu dhiisuudha. Yoo kana dura foloo gootu ta'e sana booda nama sana foloo gochuun sirra hin jiraatu jechuudha. Fotoo isaa dhattee ilaalu, viidiyoo isaa ilaalu, viidiyoo isaa ilaaluun sirra hin jiraatu jechuudha. Inni arfaffaanii daangaa kaa'uudha nama sanaa wajjin jechuudha. Daangaa kana kaa'uun baay'ee bareedaadha. Inni shanaffaanii jaalala sana ibsuu, jaalala sana tokko tokkoon ibsuu fi irraa barachuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Taateewwan darban tokko tokkoon ilaali. Maal goonaan jaalalli sun diigame tokko tokkoon ilaali irraa baradhu. Ittiin gadduuf osoo hin taane kan inni tokko tokkoon ilaalu irraa barachuufidha. Tokko tokkoon ilaallee maal goona irraa baranna malee tokko tokkoon ilaallee hin gaddinu jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon ilaalii taateewwan ta'an badii balleessite maal balleessite achi keessatti badiin kee maal ture gaafsa maal gootanii jennaan garaagarummaan sana sirriitti tokko tokkoon ilaaluudha. Maaltu immoo yaalame yeroo wal dhabdan sanatti maal immoo gochaa turtan walitti deebi'uudhaaf yaalii akkamii gaggeessaa turtan. Inni illee baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaan isa sanaa jechuudha. Isaa booda amma immoo maal gootaa kana booda irraa barattaa jechuudha. Sababni isaa nama kan biraa jaallachuu dandeessa waan ta'eef gochi sun deebii akka hin uumamnee fi gocha sana irraa barachuuf malee ittiin gadduu ittiin haaruu miti. Galatooma ammallee kana jechuu barbaadu namoonni haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumallee commentii kaa'uu hin dagatinaa gidduu gidduutti waa gochuu hin dagatinaa jechuu barbaade. Inni ja'affaanii wanta ammaa qofa irratti fokas gochuudha. Fakkeenyaaf waa'ee kaleessaa yaaduu dhiisuu, waa'ee guyyaa borii dhiisuu, wanta har'aa qofa yaaduudha. Akkasuma waan si gammachiisu hojiiwwan si gammachiisan irratti bobba'uudha. Hojii akkamii yoo hojjette si gammachiisa, hojii si gammachiisu hojjedhu. Yoo kophaa kee baate
kophaa kee teesse gadduu dandeessa nama sana waa'ee nama sanaa yaaduu dandeessa. Kanaaf maal goota hojii si gammachiisan qofarratti xiyyeeffataa hojii sana hojjettaa jechuudha. Akkasuma hiriyoota jaallattu marfamtee taa'uu qabdu. Hiriyoota kee wajjin naqee haasa'e, hiriyoota kee wajjin taphadhu. Kophaa manatti galtee yoo teesse lafa namni hin jirre yoo dhatte yeroo akkasiitti nan beekaa hiriyoonni namoonni hedduun namatti siqanii nama mariisisurraa kophaa isaanii taa'uu filatu. Kophaa isaanii ta'anii kophaa isaanii wajjin haasa'u, takkan gaddu, takkan bo'u, fiilingii adda addaadha kan isaan argisiisan jechuudha. Inni sun faayidaa hin qabu. Kan nuyi gochuu qabnu teenyee gaddine, teenyee boonye waan miifin tokko illee hin jiru. Kanaaf maal gochuu danda'uutu nurra jiraata yoo jettanii namoota barbaannee, hiriyoota barbaannee, hiriyoota keenya biradhannee, hiriyoota keenya wajjin maal gochuudha? Mari'achuu, haasa'uudha jechuudha. Hiriyoota keenya wajjin haasa'u, hiriyoota keenya wajjin mari'achuutu barbaachisaadha, gaariidha jechuu barbaade. Akkasuma maalni wanti barbaachisaan inni biraa yoo jettanii inni dhumaa maalidha yoo jettanii dhiifama gochuudha. Dhiifama yoo goote malee saayikooloojikaalii fayyuu hin dandeessu, sammuun kee fayyuu hin danda'u. Nama sanaaf nama sitti balleessi, nama si dhiisee sokkisan utuuti barbaaddu, utuuti baay'ee jaallattu nama makee dhabee sokkisana dhiifama gochuu sirra jiraata jechuudha. Nama sanaaf dhiifama goota jechuudha. Qabeetaa dhiifama gochuun nurra jiraata. Nama akkamii? Nama nu jibbisanaa jechuudha. Kanaaf dhiifama gochuutu nurra jiraata jechuudha. Nama sanaaf dhiifama gochuun dirqama nurra jiraatas jechuudha. Kun murteessaadha jechuudha. Nama sanaaf dhiifama goona, ofii keenyaaf illee dhiifama goona. Kana booda dhiifama gochuufi jechuun itti deebi'u, wajjin jiraachuu, jaalala sana haaraa godhanii jalqabu jechuun bakka warri dhiifama gootee fi dhiifama gochuufi barbaachisaadha. Sammuu keetu bilisa ba'a waan ta'eef jechuudha. Saayikooloojikaalii gaafa dhiifama gootu hin gammaddaa jechuudha. Dhumarratti wanta dubbachuu barbaadu miidhama jaalalaatti fayyuun yeroodhaa fi obsa nama gaafata. Yeroo dheeraas itti fudhachuu danda'a. Daftee irraa fayyuu dhiisuu dandeessa. Daftee irraa dandamachuu dhiisuu dandeessa. Garuu obsas si gaafata. Obsuu qabda. Obsuu yoo dadhabde rakkina guddaa rakkina biraa keessa seenuu waan dandeessuuf obsuun dirqamaa jechuudha. Obsuu qabda jechuudha. Yoo obsiletii jijjiirama dhufuu danda'a waan ta'eef kanaaf maayinni obsi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma gorsa jaalala namoonni barbaadan akkasumallee barnoota saayikooloojii namoonni barachuu barbaadan keessaan meesejii naa barreessuun kontaaktii na gochuu ni dandeessu. Saayikooloojii barachuun waan hedduurraa nama eega. Akkasumallee gorsa jaalalaa dhimma jaalalaa irratti koorsiiwwan qophaa'aa waan jiraniif koorsii sanallee fudhachuu ni dandeessanii jechuudha. Naa galatooma. Komentii keessan naa ka'aa, sheerillee gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Shamara tokko sirriitti yookiis dhugaatti nu jaallachuu ishee akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu irratti qorannoowwan saayikooloojii dhiyeenya kana ba'an afuran sinitti maatii na dhaggeeffadhaa. Achumaanis obboleessa koo kanaaf illee deebii ta'uu danda'a jechuudha. Inni tokkoffaanii amala dhaabbataa yoo sitti kan argisiistu ta'ee baay'ee si jaallatti jechuudha. Amala dhaabbataa jechuun yeroo hundumaa kan hin jijjiiramne, yeroo hundumaa kan si jaallattu, kan si kabajju jechuudha. Malee kan jijjiiramtu yoo ta'e, jaalalli ishee kan jijjiiramu yoo ta'e, guyyaa tokko baay'ee si barbaaddee si jaallattee, guyyaa kaan immoo bilbila sirraan kaastu yoo ta'e, silotti yoo ta'e, jaalala dhugaa miti. Maal qabu jechuudha? Consistency behavior isa jennu sana qabu jechuudha. Amala walitti fufaa yookiis dhaabbataa ta'e qabdi. Inni lammaffaa fedha kee fedha ishee dursisiisti. Yeroo hundumaa fedha keef iddoo guddaa kan laattu yoo ta'e dhuguma dhugaatti si jaallattee jirti jechuudha. Kanaan ilaaluu dandeessa. Yeroo hundumaa fedha ishee qofaaf kan si barbaaddu yoo ta'e, yeroo rakkattu kan si barbaaddu yoo ta'e, waanuma isheen feetetu ta'a yoo ta'e, namni sun jaalala dhugaa sin jaallattu jechuudha. Garuu fedha kee yoo sii kabajji ta'e jaalala dhugaa si jaallatti jechuudha. Kanaan beekuu ni dandeessa. Inni sadaffaanii yoo si tuqxe ta'e, si tuquu ija keessa si ilaalu, sitti sissiquu, sochii qaamaa yookiis qaamaan waa sitti argisiisu jechuudha. Isaan kan kana ilaalte jaalalichi jaalala dhugaa ta'uusaa baruu ni dandeessa. Inni arfaffaanii gargaarsa miiraa siif gooti jechuudha. Yeroo kamitti keessumaa yerootti rakkattu, yerootti dhiphina keessa galtu si bira jirti jechuudha. Jaalala dhugaas jaallatti yoo ta'e. Yoo jaalala dhugaas hin jaallatti yoo ta'e rakkadheen jira,
kanan barbaada gaafa jettu dhimma rakkina keetii sana dhiistee waa'ee dhimma isheetii haasofti yoo ta'e. Na dhukkuba jettee waa'ee dhukkuba keetii sin gaafattu yoo ta'e dhukkuba kee utuu sin gaafatiin dhimma isheetti darbiti yoo ta'e jaalala dhugaa siif hin qabdu jechuudha. Kanaan beekuu ni dandeenya.